Asirratti immoo saree tokko agartee saree nama Jamaal jedhamu tokko inni kun saree Jamaali jechuu barbaadde akkami jetta? This is Jamalis dog. Asirratti Jamaal yookiin immoo maqaa nama biraa Muhammadis ta'uu danda'a. Erga finne booda mallattoo apostrophe jedhamtana gubbaa fiduudhaan s yerootti daballu qabeenya agarsiiste jechuudha. So maquma feetan fiddanii bakka maqaa Jamaal jedhuu galchuudhaan fudhaatan yookiin immoo apostrophe tan itti galchuudhaan s yerootti gootan. Erga VC gama duraatiin fiddan booda qabeenya nama sanii ibsuu dandeessan jechuudha. This is Jamal's dog yeroo jennu yookiin immoo this is Muhammad's dog yookiin immoo doogii jijjiirre yookiin daagii jijjiirre kaarii yoo bakka buusne this is Jamal's car. So akkuma feetanii jijjiiraa deemtan jechuudha. Akka itti haasa'uu barbaaddan sanitti. Inni kun immoo seenaan kun dhugaadha. Okay. Seenaan kun dhugaadha jechuu barbaadde. This story is true. True. This story is true. Kasi jennaa jechuudha. Asirratti immoo kana deebisuu dandeessaa jettee gaafii wayii nama gaafachuu barbaadde akkami jetta? Can you answer this? Can you answer this? Can you answer this? Wanti na barbaachisu kana jettee ibsachuu yeroo barbaadde wanta si barbaachisu sana. This is what I need. This is what I need jenna adda addaan yeroo baasnu dafne yeroo jennu this is what I need. This is what I need jenna jechuudha. Kana wanti na barbaachisu. Asirratti immoo wanti ani barbaadu kana jechuu barbaanne immoo akkami jenna? This is what I want. This is what I want. Dafne jechuudhaaf this is what I want. This is what I want. Okay. Asirratti wantii fi neediin garaagarummaan isaa maali? Wantiin wanta ati barbaaddudha. Neediin immoo wanta si barbaachisudha jechuudha. Walitti dhufeenya guddaa qabaatan malee wanta si barbaachisu ibsachuu barbaadde need fayyadamta. Waan akkanaan barbaada jettee yeroo ibsachuu barbaaddu immoo wantii fayyadamta jechuudha. Kun ka gurguraa miti. Asirratti dukkaana keessa jirraa jennu yaadaani wanta gurguraaf achiin keenye kan ati dhuunfaaf itti fayyadamtu ta'uu danda'a. Inni kun kan gurguraatii miti jechuu barbaadde jechuudha. Yeroo namni bitatu barbaadutti akkam jetteeti dubbachuu dandeessaa akkasitti. This, okay, this is not yookiin immoo isn't jedhame ni gabaabsame. This is not for sale yookiin immoo this isn't for sale. This isn't for sale. Kuni kan gurguraatii miti. This isn't for sale. This isn't for sale. Okay. Kun hiika hin qabu yookiin sammuun namaa hin fudhattu waan akkasii yeroo haasa'uu barbaannu akkami jenna? This make no sense. This make no sense. Kuni hiika hin qabu wanta sammuun namaa hin fudhanne jechuudha. Asirratti immoo kitaabni kun nan uffisiisaa jechuu barbaadde yookiin immoo na hifachiisaa dubbisuun isaa natti hin tolu jechuu barbaadde. This book bores me. This book bores me. Kitaabni kun nan uffisiisa yookiin na hifachiisaa yeroo dubbisu jechuudha. Asirratti immoo shurraaba kana yaalii. Shurraabni asirratti jechuu barbaanne isa kan yeroo ho'aa uffatanii jechuudha. Okay. Isa suurarratti shurraaba kana yaalii jettee fakkeenyaaf mana huccuu irraa bitatan deete shurraaba kana yaalii pulsiti ta'a laalii jechuu barbaaddu akkami jetta? Try on this sweater. Try on this sweater jennaan jechuudha. So try on this sweater.
shurraaba kana ofitti ilaale sitti ta'a jechuudhaaf beekte. Kun maal jechuudha jettee nama tokko gaafachuu barbaadde immoo akkamii jetta? What does this mean? What does this mean? Dafnee akkamii jenna? What does this mean? What does this mean? Maal jechuudha? Wanti ani jechuu barbaade kana jettee namni tokko akka hin taanetti si fudhate yookiin immoo akka hin taanetti si hubate ani wanti jechuu barbaade kana jettee ifa godhuu yeroo barbaaddu akkana jetta. What I mean is this. What I mean is this. Dafnee yeroo jennu what I mean is this. What I mean is this. Okay? Kun yeroo muddamaatii jettee yeroo keessa jirtu san ibsuu yeroo barbaaddu haalli ati keessa jirtu haala muddamaa yookiin immoo yeroon ati keessa jirtu sun haala muddamaa ta'uu nama sanii ibsuu yeroo barbaaddu this is an emergency. Yeroo muddamaati jechuudha. Kun yeroo muddamaati. This is an emergency. Kuni yeroo muddamaati. Asirratti fakkeenya dabalataa yookaan inni irreeffataa. This is an emergency room. Amma hospitaala deemne kutaa muddamaatu jira jechuudha. Yeroo namni dahu yookiin immoo namni balaan guddaan irra gahu kutaa emergency seensima. This is an emergency room yeroo jedhan kuni kutaa maaliiti? Muddamaati jechuudha. Wanti muddamaa nama muddu tokko yeroo uumamu kan itti seennu jechuudha. So akkas jechuudha. Inni kun immoo maal jedhaa? Kun daabboo manatti tolfameedha jedha. Kun daabboo manatti tolfame kan jedhu akkamii jenna? This is homemade bread. This is homemade bread. So asirratti jechi homemade jedhu waan hundaaf fayyadame jechuudha. Asirratti jechi homemade wanta manatti tolfame yeroo hundaa'u daabboo qofa osoo hin taane nyaata biraas kan manatti hojjetame yeroo nama biratti himuu barbaanne kan alaa bitame osoo hin taane kan manatti hojjetame jechuu agarsiisuu jirra. So jecha bread jettu irraa jijjiiruudhaan wanta manatti hojjetame kan biraa san itti galchuudha jechuudha. Okay? Inni kan jedhe kana akkamii jenna? This is what he said. Inni kan jedhe isa kanaa jechuudha. Inni kun immoo maal jedhaa? Albeen kun akka gaariitti muraa jechuu barbaadde akkamitti jetta? This knife cuts well. This knife cuts well jettaa jechuudha. Albeen kun akka gaariitti muraa jechuu barbaadde. Asirratti kun qalama eenyuti jettee gaafachuu barbaadde whose pen is this? Whose pen is this? Qalamni kun kan eenyuti jechuu jirta jechuudha. Asirratti immoo ani kana hin jaaladhu jechuu barbaadde akkamii jetta? I don't like this one. I don't like this one. Asirratti immoo kana hin jaaladhu jettee wanta takka ibsachuu barbaaddu akkana jetta. I don't like this one. I don't like this one. Waan hin asii kun 1 2 3 4 ka jedhamu sana osoo hin taane isa kana jettee wanta san xiyyeeffannoo itti agarsiisuu jirta jechuudha. Asirratti maaloo teessoo kana qabadhaa jechuu barbaaddu please take this seat. Please take this seat jetta jechuudha. Please take this seat. Kun dhugaa irratti kan hundaa'edha jettee wanta ibsuu barbaaddu immoo this is based on fact. This is based on fact. This is based on fact. Okay? This is based on fact. Wanta tokko gootee jechuudha. Akkaataa itti goote namatti agarsiisuu yeroo barbaadde akkasittiin tolche jettee jechuudha. Akkana jennee Ingiliffaan. This is how I made it. This is how I made it. Dafnee jenna. This is how I made it. This is how I made it. Okay? Kun hiriyaa koo Jamaali jettee akkam ibsita? Akkuma reefu kuni ilma abbeeraa kooti jennee ibsine jechuudha. Maquma qofa jijjiirre. This is maquma qofa jijjiirre jechuudha. Akkana jennu. This is my friend Jamal. This is my friend Jamal. Kun tapha dhumaatii jettee ibsuu yeroo barbaaddus this is the last game. This is the last game.
kutaan kun namoota VIP ta'anii fi yoo jechuu barbaanne asirratti VIP jechuun maal jechuudha? Very important person jechuudha. Namoota faayidaa qabeessa jechuun namoota dureeyyii ta'uu danda'a, namoota kabajaadhaa jechuudha. So kutaan kun namoota VIPtiif kan ta'edha jechuu yoo barbaaddu. This room is for VIPs. This room is for VIPs. Kutaan kun namoota VIP ta'aniif. Kana nama tokkotti illee hin himin jechuu yoo barbaannu. Don't tell anyone this. Don't tell anyone this. Isa kana nam tokkotti illee hin himin jettee akka namni iccitii keessi eegu yoo godhuu barbaadde jechuudha. Uffanni kun meeqa jettee bitachuudhaaf. How much is this dress? How much is this dress? Uffanni kun meeqa? Kana hin irraanfatin. Akka namni waan san hin irraanfanneef yoo godhuu barbaaddu jechuudha. Kana hin irraanfatin jechuuf don't forget this. Don't forget this. Magaalaa kana keessa jiraatu jettee uummata wayii tokko ibsuu barbaaddu. They live in this town. They live in this town. Burtukaanni kun dhangaggaadha jechuu barbaanne. This orange tastes sour. This orange tastes sour. Burtukaanni kun dhandhama dhangaggaa qaba jechuudha. Murteen kun kan xumuraati jechuu barbaaddu. This decision is final. This decision is final. Dafneeroo jennu. This decision is final. Hojiin kun na ajjeesaa jira. Kana jechuun hojiin sitti ulfaachaa jira jechuudha. Malee hojiin sun lubbuu keessi baasu jechuu osoo hin taane ulfeessuu yeroo barbaanne yookiin exaggerate yeroo gochuu barbaanne hojiin kun na ajjeesaa jira jechuudhaaf. This job is killing me. This job is killing me. Kana dafnee jechuudhaaf. This job is killing me. Okay. Shaayiin kun garmalee hadhaadha jettee ibsuudhaaf. Shaayiin tokko sukkara hin qabaanne ni hadhaa. So shaayiin kun garmalee hadhaa jettee ibsachuudhaaf. This tea is too bitter. This tea is too bitter. So dafnee jenna. This tea is too bitter. Okay. Dhukkubbii kana obsuu hin danda'u. Yeroo dhukkubbiin sitti jabaatu akkas jettee jechuudha. Obsuu hin danda'u. I can't stand this pain. I can't stand this pain. Torbaan kana baay'ee hojiin qabaa yookiin immoo busyidha jechuu yeroo barbaaddu. I'm very busy this week. I'm very busy this week. Maaloo iccitii kana eegaa yookiin eegi. Please keep this secret. Please keep this secret. Kaartaa kana ilaali. Take a look at this map. Asirratti jecha kaartaa jedhu yookiin maappii fayyadamne isin immoo wanta kana ilaali jettanii fayyadamuu barbaaddan bakka kaartaa jedhu waan biraa fayyadamtanii jechuudha. Fakkeenyaaf mana keessa wanta takka ilaaluudhaan yookiin immoo nama wayii ilaaltanii please take a look at this man. Namicha kana mee ilaali jechuu yeroo barbaaddan akkas jettan. So asirratti kaartaa kana ilaali jechuu jira. So take a look at this map. Nyaanni kun foolii alaayuu qabaa jechuu barbaadde. This food smells rotten. This food smells rotten. This food smells rotten. Bilbila kanatti fayyadamuu danda'a jettee nam tokko gaafachuuf. May I use this telephone? May I use this telephone? Dafneeroo jennu. May I use this telephone? Manni kun kutaa 6 qaba, 7 qaba. Maal qaba jennee yeroo ibsuu barbaannu akkamii jenna. This house has 6 rooms. This house has 7 rooms. This house has 8 rooms jecha deemna jechuudha akkuma feenetti. Kun email kooti jettee nama tokko ibsuudhaaf. This is my email address.
kun nama raachaa jira. Wanti wayii tokko isin aarsee yookiin immoo akka malee yeroo isin godhu kuni nama raachaa jira jennee ibsannaa mitiire akkamii jenna jecha sana. This is driving me crazy. This is driving me crazy. Dafnee yeroo jennu this is driving me crazy. This is driving me crazy. Gaafiin kun salphaa miti jechuu barbaaddu. This question isn't easy. Yookiin immoo this question is not easy ka jedhu gabaabsineeti. So this question isn't easy. Gommaan kun qilleensa muraasa barbaada. Konkolaataan keessan qilleensa yeroo fixu xiqqoo ishii yookiin immoo muraasa yeroo barbaadu akkamii jenna. This tire needs some air. Tire jechuun gommaadha. Gommaa konkolaataas ta'uu danda'a, kan saayikilaas ta'uu danda'a jechuudha. This tire needs some air. So asirratti wanti hin fayyadamnu jechuudha. This tire wants some air hin jennu jechuudha. Need jechuun wanti sun barbaachisu akka reefu ilaallatte jechuudha. Okay. Jechi kun maal jechuudha. What does this word mean? Hiikaan jecha tokko isin dhibe. Jechi kun maal jechuudha jettanii gaafachuudhaaf akkanatti gaafattu jechuudha. What does this word mean? What does this word mean? Dafnee yeroo jennu jechuudha. Shorbaan kun soogidda dabalataa barbaadaa jechuudhaaf immoo. This soup needs more salt. This soup needs more salt. Okay. Dafnee yeroo jennu. This soup needs more salt. Keekii kana keessaa xiqqoo ishee fudhu jettee nama tokkoof yeroo hayyamtu. Have a little of this cake. Have a little of this cake. Kamiin dafnee jenna. Have a little of this cake. Have a little of this cake. Rakkoo kana furuu hin danda'u jettee yeroo nama tokkoof ibsitu maal jetta? I can't solve this problem. I cannot solve jenna jechuudha. Gabaabsameeti malee. I cannot solve this problem. Dafnee akkamii jenna? I can't solve this problem. Duraan dursinee kana haa goonu jechuudhaaf immoo. Let's do this first of all. Let's do yookiin immoo let us do fayyaduutu gabaabsame. Let's do this first of all. Duraan dursinee kana haa goonu. Biskileetiin kun kan kooti. This bicycle belongs to me. This bicycle belongs to me. Asirratti akkaataa waan keenya itti ibsannu keessaa karaan kunis karaa biraati. So bicycle fayyadamne yoo ta'e asitti yeroo ga'an immoo mana fayyadamna. This house belongs to me. Manni kun kan kooti jechuu jirra jechuudha. Kun faashinii isa haaraadha jechuu barbaadde immoo. This is the latest fashion. This is the latest fashion jenna jechuudha. Kun namoota hedduu ajaa'ibsiiseera yookiin immoo ajaa'ibsiisee jechuu barbaadde. This surprised many people. This surprised many people. Kun waanan an ajajee miti. Yeroo takka takka waan hoteelas ta'ee iddoo adda addaatti wanti nuti ajajne hafee wanti biraa yeroo nuuf dhufu. Kuni wanta an ajajadhee miti jechuu barbaadde akkamii jetta? This isn't what I ordered. This isn't what I ordered. So kutaan irraa isa kana fakkaata. Isin immoo wanti isin irraa eegamu akkuma jalqaba irratti ilaalle sanitti namoota hundaayu this itti galchuudhaan, those itti galchuudhaan, that itti galchuudhaan akkasuma this tan pluraalii sanitti galchuudhaan hima jijjiiruu danda'u qabdanii jechuudha. Himni kun singulaari moo himni kun pluraalii adda baafachuu qabdanii jechuudha. So commentii jalatti akkanaaf barreessitan abdiin qaba. Hamma kutaa itti aanu walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a wonderful time.